الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كبجمتوتا في جالتمتوتا قاتشنا إسلام ما الحمد لله. هدس كوبي أجايبا كان اسم التيم بوارتن، كان اسم الروا برتن، كوبي باء نما بشن نسيسو في نما بوارس هدوك أبني اسمي بنجر. إيكان كبجمتوتا في جالتمتوتا كوبي قاتشنا إسلام ما torban darbe akkuma isin beektan nu daawwataa turtan qophii hedduu ittiin bu'aaraa turtan akkasuma keessummaa qophii keenyaarraa kan isin ittiin wal bartan isiniif dhiyeessinee turre. Har'as alhamdulillah akkasuma qophii ajaa'ibaa baay'ee isiniif qabannee dhufne. Akkuma isin yaada keessan gama toora bilbila keenyaarratti nu barreessaa turtan jabaadhaa akkasiin itti ufaa jechuun dhaamsa keessan isa guddaa fi kan isin nu jajjabeessaa turtan ture. Nutis kanatti gammannee baay'ee itti jaallannee jirra. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota gaachana islaamummaa hamma saanaan akkasumatti itti nuufufaa jabaadhaa. Nutis isinii waliin jirraa hamma humni keenya nuuf eeyyameen isin tajaajiluudhaaf qophiidha isiniin jennaa. Isin immoo sabiskiraayibii fi sheerii laayik gochuu nu jalaa hin dagatinaa isiniin jenna. Addunyaan kun nama hedduu baattee dabarte. Seenaa akkaan nama ajaa'ibsiisu kan namni kamiyyuu ittiin gorfamu. Seenaa baay'ee namatti tolu dachee dugda kanarratti raawwatamee darbe. Hadhas seenaa tokko kan namni kamuu ittiin gorfamu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Seenaan kun taabi'a beekamaa kan namni kamuu beeku, kan namni waa dubbisu kamiyyuu isa beeku tokko seenaa isaa qabadheen dhufe. Namtichi adda dubbachuu barbaadu kun Sa'iid ibn al-Musayyib kama kullukum ta'rifuun. سعيد بن المسيب هو تابعي جليل. إيجان سعيد بن المسيب نما سينا قدا قب تابع كيسا نما الدنيا كناف وان قدا دبرسي وريقمي نما الدنيا كناف وان باقي دبرسي أديمير. سينا إسا كيسا فلانا هنگتك، سينا إسا بحرسان كيسا فلانا هنگتك. أما همنك يدن ديتك إسنين قوياد. سينا إسا كيسا كانن فلت دي. Seenaa akkaan nama qalbii nama raasu, seenaa akkaan nama ajaa'ibu tokkoon qabadhee dhufe. Seenaa kana dhageeffachuu keessaniif qophiidhaa laata. Sa'iid ibn al-Musayyib rahimahullah akkuma isin beektan soddaa gaazexeessaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Abi Hurayraati. Sa'iid ibn al-Musayyib gama seenaa isaatti yogguun seenu nama ilmii halqaa barsiisaa turedha. علمي حلقة رتي عمري سابقة كان دبرس. سعيد بن المسيب نما وقع فرتماف تكا تكبيرة الإحرام إسا هندبر ريد. سعيد بن المسيب كما سينا إساتي يونجو. سعيد بن المسيب كيسا درسا إسا كيسا درسي تشتوكو سبب تكوف قراءة الرقوية لما سدي ويأفي. سعيد بن المسيب درسا إسا نتو أتاتوري نبي كاتوري. Darasaa isaa kana maaliif baddee maaltu barumsa irraa si hambise maaltu qiraata irraa si hambise jedhee gaafachuu eegale. Sa'iid ibn Musayyib darasichi sunis ustaaza isaa Sa'iidiin akkas jechuudhaan deebiseef, yaa ustaaz haadha kiyya na jalaa duute duraan haadha kiyyatu laaqana kennitee ciree naa kennitee na geggeessiti turte hamma immoo nama ciree naa qopheessu dhabeetan otuman asiifachi mana keessa jedhu sa'atiin natti darbe jedha. Kana booda Sa'iid ibn Musayyib رحمه الله هو من كرمه الله بالعلم والفهم والجاي. سعيد بن المسيب نما رب علمي فيه فهمي لان إساك بجيد نما رب إيمان إساف كندا فلا تكون سيف داجدين أتي من متنا يجي جدي براديم وقكن. سعيد بن المسيب شيخني درست كندا انتلا أكام بريدو تكوكبا انتلا موتين بيا الرتي والتجابساتور intala namoonni beekamaan abbootiin qabeenyaa garaagaraa intala kana fuuchuudhaaf itti ergataa turan. Intala kabajamduu intala akkasii mana keessaa qaba Sa'iid al-Musayyib. Intala kana fuudhee dhaqee barii namtichaa itti qofa. Darasichis akkuma nama kamii barii isaa banee eenyudha jechuun eegale. Kana booda Sa'iid al-Musayyib rahimahullah ana natti bani ana Sa'iidi jechuudhaan darbale. Kana booda intalli Sa'iid ibn Musayyib duddubbee Sa'iid turte. Maali intalli kun jennaan intala kiyyan sii fide nikaa sii fi gochuudhaaf jedhee
Sa'iid ibn Musayyib birrii xiqqoodhaan qarshii xiqqoodhaan kamanniin qabuun naannoo diinaara 4 kan jedhamu fa'a naannoo amma kanatti nikaa hidhee fi darasicha kanaa kennee gale. Akkasuma yeroo biraa immoo ni waameen. Darasichi kun egaa qiraatiin aadaa isaa waan ta'eef gama Sa'iid ibn Musayyib rahimahullahu deemuudhaaf waggaa inni ol ka'u. فقالت له زوجته اجلس achumaan haati manaa isaa kun eessa deemta jennaan qiraatii deemuuf jedheen taa'i wanti Sa'iidiin bira jiru ana birallee ni jira taa'i anumarraa qara'e jetteen haati manaa isaa kun. Kana booda Sa'iid jara lamaanuu waamee jireenya keessan akkam jedheenii eegale. Wagga sana jireenya isaa yeroo itti himtu kana baay'ee gammadee kana male qarshii guddaa mana isaatii fuudhee jara kana lamaanii kenne. Kun hundiyyuu kan ta'e duraan darasichi sun waan haati manaa isaa jalaa duuteef waan ta'eef amma immoo soddaa Sa'iid ibn Musayyib ta'ee gama qiraatii isaa itti fufee diinii akkasiin nuun ga'e. Kabajamtootaaf jaalatamtoota gaachana Islaamaa taabi'oonni keenya duraan turan akhlaaqa Islaamummaa eeguu keessatti akkaataa Islaamummaa eeguu keessatti maal akka turan sagantaa kanarraa barachuu dandeessu. Nagaatti.